Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota fi kiyyaa akkasumas YouTube kiyya irratti na hordoftan hundi keessan akkam jirtu? Nagaa jirtu? Alhamdulillah, yani nagaa kooti. Yeroo muraasaaf isinirraa tureera. Garuu yeroodhumatu walirraa nu fageesse ta'a malee garuu qophii baay'eedhaan qaba. Wantoota yoo xiqqaate namoota 50 nama 100 gargaaru numan qaba jedheetiin hawwiidha qaba. Maaliifuu alhamdulillah irra walitti deebinee jirra. Har'a appilikeeshinoota lama baay'ee isin barbaachisan baay'ee keessumaa innan jalqaba irratti isin agarsiisu kan of eeggannoof illee taphaaf illee isin fayyadudha. Baay'ee of eeggannoo illee ni barbaachisa jechuudha. Maaliif odeeffannoon sobaa akka isin irratti hin geggeeffamneef appilikeeshina kana dura buutanii akka hubattanuuf har'a kana qabadheetiin dhufee jechuudha. Akkuma kanaan duraatti egaa namni maamiltoota kiyya haarawaa taatan haala kamiin akka itti na hordoftaniif beeksisaan amma isiniif taasisu kana ni hordoftan jechuudha. Kana jechuunis YouTube kiyya irratti akkasuma Facebook kiyya irratti haala kamiin akka itti na hordoftanidha jechuudha. Maaliif barumsa garaagaraa YouTube kana irratti Facebook kana irratti waan hin dabarsuuf jechuudha. Kallattiidhaan haala kamiin akka itti na hordoftan hubachuuf jalqaba YouTube keessan irra ni seentan YouTube kiyya argachuudhaaf jechuudha. Bakka gubbaa search jedhu kanarratti Jaafar jettaniitu Jaafar Tuubee jettaniit barreessitan haala nama barreessee isin agarsiisu kanaan Jaafar Tuubee jettaniitu search gootanii jechuudha. Sana booda YouTube kiyya isa kana profaayilicha irra ni tuqxanii jechuudha. Achi booda subscribe barreeffama jettu kanarra tuqxaniitu sana booda mallattoo notification cinaatti isiniif baatu irra tuqxan an web keessaa waan hin seeneef notification isiniin baana jechuudha. Inni biraan Facebook irra ni seentanii Facebook irrattis haala kamiin akka ittiin hordoftan asirraa hubattan jechuudha. Bakka search kanarratti Facebook kiyya argachuudhaaf Jaafar Kamaal jettanii search gootan amma search godheetiin jira asii gubbaatti isinitti mul'ata. Isarra tuqa jechuudha isin agarsiisuuf Facebook kiyya kana add friendii gaafachuu hin dandeessan yoo gaafattan illee jechuudha isin jalaa qabuu hin danda'u. Maaliif friendiin kiyya guutuudha. Kanaaf furmaan isaa follow gootanii na hordofuudha jechuudha. Follow bakkeettu kanarra tuqxanii sana booda yoo isiniif fudhatate jechuudha save rest bakka jedhu as cinaa gadi buutaniitu save rest gootanii inni biraan kallattiidhaan YouTube kiyya yookaan Instagram, Telegram kiyya irratti na hordofuudhaaf profaayila Facebook kiyya jala akkas gadi deemuudhaan Jaafar Tuubee kan jedhurra yoo tuqxan kallattiin gara YouTube kiyyaa isin geessaa. Kun Telegramii kiyya Instagramii irratti illee na hordofuu kan dandeessanii jechuudha. Gara barumsa keenya har'aatti yoo dabarru jechuudha. Barumsi keenya har'aa akkuma isinitti hime appilikeeshina lama inni jalqabaa WhatsApp text message kan jedhu kanaadha jechuudha. Appilikeeshina kanarraa of eeggannoo jechuudha. Isinis obboleewwan kee yookaan obboleettiiwwan kee kanneen appilikeeshina kana isin fayyadate odeeffannoo dogongoraa yookaan odeeffannoo sobaa obboleettii keessan yookaan obboleessa keessan irratti akka raawwanne adaraan isiniin jedha jechuudha. Appilikeeshina kana Play Store irraa buufattan kan isin barsiisuuf odeeffannoo dogongoraa akka walirratti ooftaniif osoo hin taane akka isin namni tapha barbaadutti waliin taphate wantoota taphaa tokko ittiin post gootanii fi akkasumas akka isin appilikeeshina kanarraa of eeggattanii odeeffannoon tokko isin irratti illee deema taanaan gara appilikeeshina kanaatiin sobaan isin irratti hojjetamaa akka ta'e jechuudha. Akka bartanuuf post isin godhaa jira jechuudha. Appilikeeshinicha Play Store irraa buufattan liinkii isaa viidiyoo kiyya irratti akkuma hubatame Facebook keessatti descriptionii keessan isiniif kaa'a jechuudha. Facebook irratti illee jechuudha liinkii appilikeeshinoota kanneen lamaanii isiniif buusamee jalqaba appilikeeshina isa WhatsApp text message jedhu kanarra tuqna jechuudha. Eega bifa kanaan isinii ba'e as bakka gubbaa WhatsApp jedhu kanarra tuqxaniitu maqaa isaanii jijjiirtan gara WhatsApp jecha jedhu irratti jechuudha. WhatsApp jettanii barreessitan jechuudha. Akka dhugaa fakkaatuuf WhatsApp jettanii barreessitan jechuudha. Haala kanaan WhatsApp jettanii barreessitan jechuudha akka dhugaa fakkaatuuf. Achi booda save gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf sana booda mallattoon chat asirratti isinii baachuudha. As gaditti mallattoon chat isarra tuqxanii jechuudha. Isarra eega tuqxanii booda gubbaa kanatti waan isinii ba'utu jira jechuudha. Kun beeksisa dhiifama. Asirra tuqisiniin jedha eega haala kanaan isinii ba'e jechuudha. Isarra ni tuqxanii. Sana booda okay jettan waan fedhe April guyyaa 13 ta'edha sirriidha. Baatii irraa ta'e jechuudha. Sana booda as gubbaa bakka kanatti jechuudha bakka maqaa jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Achi booda asitti connect kan jedhu kana connect name bakka jedhu kanarratti maqaa nama kana tunaaf barreesse jechuuf maqaa nama itti fakkeessitan sana ni barreessitan. Fakkeenyaaf Ahmad jedheetiin barreeffadha.
Profaayilii illee as gubbaa tuqxanii jijjiirrattanii irra kaa'uu dandeessan jechuudha. Profaayilii nama ittiin taphachuu barbaaddanii tokko hubattanii kaatanii suuraa sana dhaqxanii irra kaayattan jechuudha. Nama ittiin taphachuu barbaadan. As gaditti garuu filannoo baay'eetti isin dhufa. Onlaayinii kan jedhuu fi taayipiing kan jedhuu fi kastooma kan jedhu kanatti isinii bu'a. Isinii dhufa. Isin garuu onlaayinii yookaan taayipiingii irra keewwattan taayipiing gootan jechuudha. Nama ni barreessaa jira jecha jedhuudha. Maanaan isaa hundi keessan ni beektanii. Isarra keeyyata yoo barbaadan namni kun onlaayinii irra jira. Akka soban jedhamneef jechuudha. Soban fakkaanneef taayipiing isa irra dhiistaniitu asitti profaayilii asirra tuqxanii jijjiirrattan an profaayilii jijjiiruu dhaqu jechuudha. Maaliif viidiyoon isinitti dheerata kanarra tuqxanii profaayilii irra keessan jechuudha. Sana booda egaa waa hunda hojjettanii asitti bakka kanatti maqaa kana guuttanii as gaditti keessaa filattanii yookiin onlaayinii irra keessanii yookiin taayipiing gootaniitu sana booda as gubbaa tuqxanii seef gootan jechuudha. Isin kun profaayilii isinii jijjiirti suuraa irra keessu jechuudha. Seef gootanii haala kanaan isinii ba'a. Ahmad taayipiing yookaan siif barreessaa Ahmad jedhama. Profaayilii irra keenya isinirra kaayata yoo barbaadan. Amma barreeffama tokko haa jalqabu jechuudhaaf odeeffannoo sobaa yookaan barreeffama sobaa uumuudhaaf fakkeenyaaf Ahmad akkas naan jedhee jechuudha. Haay naan jedhee Ahmad. Eega haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Numas waan tokko barreessitan asirra tuqxan bakka isinii baatu kanarra tuqxan jechuudha. Bakka akkas jettu kana as gadi isinii baatu kanarra tuqxan jechuudha. Anama fakkeenyaaf kanaa dhiisu jechuudha. Asirra tuqxanii eegan haay jedheen barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti isinitti ni mul'atti barreeffamni wanti takka jechuudha. Asirratti yoo isin hubattan wanti takka ni mul'atti isirra tuqxan. Anatu erge yoo jechuu jettan isirra tuqxan jechuudha. Isatu erge yoo jechuu jettanis isirumarra tuqxanii anachirra tuqeetu anatu erge jechuudha. Amma haala kanaan natu erge. Tole isatu naaf erge jechuuf immoo ahleen naan jedhe Ahmad jechuuf soba jechuudha odeeffannoo soba. Ammas wantuma kanarra tuqeetu amma adii taatetti isatu naaf erge. Fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha ifama ahleen gooneetu jechuudha ahleen ifama ammas ahleen amma isatu naaf erge jechuudha. Jirtaan jedha amma fakkeenyaaf odeeffannoo sobaatti jechuu geggeessuuf fakkeenyaaf jechuudha jirtaa nagumaan jedha fakkeenyaaf jedhee asirran tuqa jechuudha. Anatu jedheen kun amma jirtaa nagumaan jira nagaadha naan jedha Ahmad ammas jira nagaadha. Kunoo gubbaadha ammoo taayipiing isii barreessaa jira jedha. Gubbaatti isinitti ni mul'ata jechuudha. Taayipiing jira nagaadha jedha Ahmad fakkeenyaaf jechuudha. Amma asirra tuqna jechuudha. Bakka kana isinitti ni mul'ata jechuudha. Bakka sanirra tuqxanii bakka kana jechuudha. Isa ergeef anatu ergee asirra tuqxanii sirreeffattanii jechuudha. As isinitti ni mul'atti. Isarra tuqeetu jira nagaadha naan jedhe amma Ahmad. Haala kanaan sana booda iskiriinshot yookaan fuula iskiriinii kanaadha suuraa kaaseetu nam tokko Feesbuukii keessatti gadi dhiisa jechuudha. Odeeffannoo sobaati. Intalli kun akkana naan jettee akkasitti na janajjante akkasitti natti barreessitee dhiifama akkasitti natti barreessiti jecha dhudhu odeeffannoo sobaa jechuudha isin irratti geggeessu waan ta'eef akka of eeggattan appilikeeshinii kana. Yoo tapha barbaadan immoo asirratti waan tokko tokko barreessitaniitu waliin taphattanii waan taphaa tokko ofii keessanii uumtanii Feesbuukii irratti gadhiistanii ittiin taphachuu hiriyoota keessa wajjin taphachuu dandeessu. Please akka irraa of eeggattanuuf malee akka odeeffannoo sobaa walirra ooftanuuf miti. Akka odeeffannoo sobaa tokko ebiluu akkas naan jedhee akkasitti na janajjan akka jettanuuf miti jechuudha. Haala kanaan jechuudha appilikeeshina kanarraa akka of eeggattaniif akka ittiin taphattan isiniif ibsee dheedheen yaada. Inni biraan appilikeeshina isa lammaffaadha. Saayinaal kan jedhu kana jechuudha. Isarra tuqxanii inni faayidaan isaa maali? Daataa yookaan waayifaayiin eessatti akka ho'u appilikeeshina kanaan barbaadan amma booda jechuudha. Wanni mobaayila keessan ol fuutanii eega bantanii okay jettanii sana booda ol gootanii yookaan okay isin gaafata jechuudha. Wantoota garaagaraa isin gaafata okay gootanii jechuudha isinii. Virii gooneetu okay goonasitti haala kanaan isinii ba'a. Amma daataan kiyya parsantaan irra jiru arguu jirtan jechuudha. 4G dalagaa mobaayilii kiyya sadarkaa kamirra akka jiru isin agartan. Mee mobaayila kiyya haa sochoosu. Mobaayila kiyya yoon sochoosu amma kunoo gadi siqeedha jechuudha. Yoon gara biraatti ammoo sochoose tarii ni ho'a. Amma akka argitan dabalee jira jechuudha. Yoo baay'ee ho'aa ta'e bakka guud jedhu kanarra isiniif geessa jechuudha. Gara kanatti lakkaa'a jechuudha baay'ee ho'aa yoo ta'e jechuudha. Inni biraan akka parsantaatti ilaaluuf as gubbaarra tuqxaniitu jechuudha. Parsantaadhaan isiniif baasa jechuudha as gubbaatti. Bakka daataanis waayifaayiin keessan yoo waayifaayi fayyadamtanillee waayifaayiin asitti isiniif ba'a.
yoo daataa fayyadamtanillee daataan keessan isin baa daataa keessan eessatti akka ho'u appilikeeshina kanaan filattanii bakka sana teessanii chaat hiriyoota keessaniif gochuu itti wal qunnamuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinni kun salphumatti hiikam appilikeeshina kana maalidha? Bakka niitoorkiin itti ho'u isin agarsiisa jechuudha. Yoo amma mobaayila kiyya ofirraa gadi buute jechuudha ni hir'isa jechuudha akka argitan. Yoo garuu ol fuudhee yookaan immoo gara tokko tokkotti socho'ee ni dabala jechuudha. Amma argaa jirtan ni dabala. Amma gara biraatti yoon socho'u gara biraatti yoon socho'u ammas mobaayila kiyya siiksu jechuudha gadi buusa. Baay'ee illee gadi buusa jechuudha. Bakka niitoorkiin hin jirretti baay'ee gadi buusa jechuudha. Sirriitti appilikeeshina kanaan bakka niitoorkiin baay'een itti dalagu ilaaltanii fayyadamuu dandeessan. Amma 4G'n kiyya baay'ee ho'aadha. Maaliif? Xiyyoota sadan mallattoo niitoorkii diimaa dhadhaabatan kanarra yoo achi darbe baay'ee ho'aadha. Niitoorkiin baay'ee ho'aadha jechuudha. Haala kanaan irra fayyadamuu ni dandeessu. Salphumatti bakka niitoorkiin jiru mana keessan keessattis bakka kutaa keessan keessatti bakka niitoorkiin itti ho'u hubattanii guyyaa takka appilikeeshina kana buufattanii bakka niitoorkiin itti ho'u hubattaniitu achirra teessanii niitoorkii keessan salphatti waayifaayi illee bakka waayifaayiin itti ho'u bakka waayifaayiin isin fayyadamtan baay'ee isiniif dalagu appilikeeshinni kun safaree isin agarsiisa waan ta'eef bakka inni itti bareechee hojjetu laaltanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Barumsi kiyya har'aa kanuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.